السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاجرتني بجاجرات جتة خردفتوني فيلمي تركي خنتادن. بقى مدني يروم ما خنا فيلمي هارو هبر ما تو الجلا هجتة مبديما يشوله رجواب تكستي والكيس تيجور. فيلمين تكو فيلمي جالالا في أنجو جدو يوم فيلمي كان مسيء في تندي ساتو سينا سلطان سلجوكيا سلطان على الدين رتم ده جتما سلطان على الدين كفيلمي ارتكروا الكيس ترجع سين رتم ده جتما تكمو فيلمي نظام الملكي جدا يشوله وزير موتما سلجوكيا بر سلطان البرسنال في بر سلطان ملك شاه رتم ده يتي هجتما يشوله أسكت تمو سلطانوني خندفان سلطان ملك شاه توس كيس ترجمة يشوله فيلمي وراهم يجد جراك ما صورة تنسل ترجدن سوران تون إيجا فيلمي وراهم إيجا ده يبودا يشوله خانم مو خاني في رابطة بوزداغي تجتا مبدي أوجي تشوف ما يشوله خاني في سلطان على الدين كو بيكير أتي قانون داوي يشوله فيلم كون أسكبي تجدي wanti eegala maqaan isaa kana kan inni eegalu kan jechuun aangoodhaa fi mootummaa jedha jechuudha walumaa galatti jaalalaa fi aangoo jechuudha walumaa galatti kana jechuudha filmii yeroo gabaabaa keessatti filmii lachuutu yeroo gabaabduu keessatti gadi lakkifama filmiin immoo kan dura gadi lakkifamu kan nizaamal mulkii kun kutaa kudha jeffeessa qaba jaarsisiyooniin isaa achi booda immoo itti fufuuf dhiisu isaa rabbii beekaa kutaa kudha jan kana keessaa qabu yeroo gabaabduu keessatti gadi lakkifama jechuudha kun isa kaan san dura gadi lakkifama kaan san immoo taatonni isaanii hundi keessaa filatamee jira kan hojjetamu guyyaa inni immoo hojjetamuu fi waraabamuu eegalu amma dur hin beeksisne jechuudha kan fi buzdaa hojjechuu deemu kan inni kaan ammoo hojjetamuudhaaf ammaan tana waraabamee jira ganaa guyyuma gadi lakkifamu qofa eeggataa jechuudha magaalatti yeroo gabaabtuu keessatti gaafa inni gadi lakkifame isin beeksifna achumaanuu mana keenya kana sheer laayik koppii liinkii godhuudhaan nu hordofaa isin jenna inshaallah yeroo isaan isin beeksifna.